أما دي شمارنا أديرو أجري كم ده بنات كادرو دي كريمي وانا تقدر كلام شمارنا جيب سيسي كابلس Hey, abang kita kabar lain apa di sana? شمارنا نجيب سيسي ني Animo. Hmm. Maaliifi? Hooggantuu duraanii tikaata hooggantuu duraanii arginaan ijoollee ammaa tana ofirraa dhaloota tiktok kana harcaafne amma kulaa kanumatti. Akkasi ana siniin geetta nama sinii wayyaan wajabaeffadhaa. Maarraa gootumaa tan biraan jibbitanis. Warri tiktok bar koronaa wajjin dhufe ati koronaa dura jirta. Bani Adam ya. Dhaloota tiktok fi dhaloota biraati. Dhaloota tiktok dura jechuudha malee ennollee feesbuuk irra karaa akkasi dhagaa. Warri tiktok dhufe kakka haadhamaa dheefaatti se masoo nasirra bar warra koronaa wajjin uumame. Komeedii kudha sagali. Aldii malee dhaloota jaweetii fi dhaloota koronaa jedhamu qaba bartela akka seeratti. Nu amma dhaloota jawaari. Warra jawween fide. Amma lamaan ijaa wallahi baga nagaa dhuftaani maal taatee badde hin heerumte minaamin biyya galte jedhee si eegaa ture garuu nagumaa min heerumne. Lakki wallaahi nagumaan heerumnillee jechuun feesbuuk irraa kan bade feesbuukni nama jibbisiisa isinuu waddanii miti kinoo. Kana malee Een godaane baru. Nu koronaa fayyaadha wallaahi. Akkamiti? Miskiina koo. Amma bakka gara tiktokii dhufte kaanaaf mubaarakii fi reedii wal nyaachisu kutatte. Kutatteetuma dhuftee mireem. Ana filattee buleessu naaf hin Taa'een nuti ati amma maa bahe mubaarak. Sagaleetti dhaga'uu dadhabee bahe. Hin gaggabe. Sagalee kee dhaga'uu dadhabee bahe mubaarak kana haa nyaattu. Qoy wanno waa'ee dhaloota yaadannaa yaadadhee egaa. Ana nu sadiin amma akkatti dhaloota tiktokii dhaloota jaweetii warri dhorkumaa jiru dhaloota tiktokii mubaarak immoo dhaloota kilorofsiiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamale, Redi, Achu, Dr. Asli, Rosie ko akkam jirtu nagaadha. Rosie jirtu. Nagaadha. Rosie je. Nagaa galata waaqayyo. Fayya. Rosie ko. Qamalee wal nyaachisuu kutattee dhufte bakka kutadhee ka'e jette isin wal nyaachisu. Abbaa barbaadan gaafadha. Kamale. Kan eenyuuti Kamalee ko? Hin sodaatin Kamale. Hin sodaatin kamuu ko. Gurra qabee galti darba bilookin mee afurta qabaadhu qamalee argita. Saritti yoo. Ela. Kamalee ko. Sittin dullu Kamuyyee ko. Allah. Amma biyyatiin daa'ima lama kaya. Doktor Asliyatillee viidiyoon ba'i. Duramaan bahin. Daa'ima lama kaya. Kamuu ko. Kamuyyee ko. Dhaloota kam jaalatan. Galtina rabbi jedha. Daa'ima. Wallahi. Mifta, warabbal kaaba mifta bloki tata mana ko kesas mana kanas. Modi taran kaba usden. Rozi ke kau. Kani koti rambu sati kani bobada ban jeden. Inni masjid me rozi mai jeda kani jere me. Rozi ke kau. Kalafa murat karka bude nanti kora rabar. Amma ne rabbiin darajaata nasiiwwan alhamdulillah jedhu ummata guute kana keessa dhimmata 800 fi 10 kana keessa rabbiin darajaata nasii kenna. Wayyo Kamalee kun jaalladha hin beekti Kamalee akkamitti sitti bu'aa ture beektu Wallahi Kamalee qaali dabar felku garatti hin beektanii. Qaali wallahi kolo goda wallahi hundi keessaniyyuu Kamalee tuni. Ta doktor Asliyatiin beeku yeroo san ijibuun haraama. Abboo nurraa adiitika mana kaan nurraa dhaabaa Baasi nurraa san. mana kaan nurraa haasuu nurraa buusi.
Wallahi No, no, tiyya no. marra tiyya. Maal dhugaa waan dubbateefu. Gulooksi godha La qamaleen kan kooti gaafadhu kuno. Wuxu. Ani beeku osoo koovidii 19 kara tokko dhufin dura Qamaleen kan kooti. Qamu. ka doktor Asliitittiin beekaa. Kijibuun gadi. Dhugaa namni hundi isaa na beeka. Addunyaan guutuun anaan si beekti moo anaan si beektu dhugaa dubbadhu ati. Durriyyee kan ni dhiisi. Simaan na beekti. Waa wal fuune ishee uyyuu bara dhugattu. Akkas ati hoo eenyu dhufu Siga garaa gubi wallaa garaa gubi. si hin beektu moo? Lubbuu koo. Bakka dhugaan jiru kana. Mee maal abbaa keessaniif wixwixi jettaniiti. Kenna koomenti Addunyaan julaali guutuun qamaleen biyyaa tasbiit jechuu jiru. Eega hundi isaanii rooroo hin dhiiftan moo hin dhiiftan. Joowarii nu gaafadhaa dhaqaatini. Kabiraatini bara feesbuuk irra turretti. Wallahi addunyaan guutuun maatiin isaaniitu tiyyatti beekan. Qamalee qananiitu ta doktor Aslii gisee ani yeroo hedduu ani ilaalaa ture kun ani ragaa si ba'a. Teeti. Abbadan. Adabaan hin Osoo jedhii gisee ammana hin jirre akka carraa gisee ani gurgurame. Diskoortummatti yoo mokkorattan malee abbaan qabeenyummaa qamalee ana. Ana moo barbaachisaa ta'e qamalee giifti duree tan deetana shaaxxaa fuudhee bishaan fuudhee fi jala deddeemaan giifti duree teetan. Diskoortummatti yoo mokkoratte malee abbaan qabeenyummaa amanta moo aman. Dhaloonni tiktookii kun haasida wadda. Manaasarii makaatti adeemtu ofirraa. Ani ammoo laal. Mubee Maaliif? qurxummii adeems jechuu jira. Shaanxaa Gaari ishii jaartii doktoraa hundi keessaan fooroo godhani. Qamalee. Koye ashuu ati jechuun shaanta mana baadhachuuf moo waan biraa yaaddeeti? lakki atisuma waliin deema. Ani ammoo baaguraandi boodigaardii illee si ta'a nageenya keetiifis ati jaartii doktoraatii boodigaardii si barbaachisaa yoo. Rakkoon qabu kanasiin naganuu rakkoon qabu kan reediis rakkoon qabu inni tultullaanee dafate haadha abbaa waamudee qamalee filis qurxummitti harka nyaatetti fili qurxummitti amma deebisi qurxummitti amma deebisi Qurxummii fi biyyeessa jiru. fedi Reediin garam tare rifatee tare. Mubee kennanii deeffachuun ni ta'a. Oye Andari. qamalee ati asliin yeroo inni jaalallee kan biraa baabatu xumura kanarra ankan keetiin aan hin jenne ati afaan keetiin jette moo hin jenne akka dubbadhu qamalee jette moo hin jenne Waan akkasii. yeroo asliin si gatee yeroo asliin si gatee tiktookitti galu akka beera abbaa jaarsirraa soodii deemette jechuudha si an kaba kabaan turrean feesbuuk irratti dubbadhu akkii jiru Akka beera jaarsi irraa lola deemee yerika. Qabsoof deeman malee jaallataniiti miti. Diskoortii jedhama barsu mubee. diskoortii maaluma tajaajileera moo tajaajilean Waa'ee waraanaa Dhagayeera anillee warra ollaatirra. Warra ollaatirra hagaatti qabu. warra ollaa maaliif morbe wallahi inatti boo eegaltii walitti boo eegalle jechuudha walitti boo eegalle doktor maala si dhossaa miti Mubaarak amaanaatti kennatee bari yoo sanillee amaanaatti kennatee koortii Ani koo fudhachuudhaaf gara biyya Misrii deeme doktorasti. kafaluu deeme. Malee Amaanaadha. Amaanaa nyaatte ati. Amaanaa nyaatte Mubaarak mubee dhiifama hojii. Andarii koo I am so sorry. Adlii koo maaloo maaliif hoggaa dhufu hunda takkumarra harka onneen koo. adarii sitti meeraan sinumayyuu keessaan sii kaa'ee jira erga hin didde malee asliini kan hundaati hundumatu karaa harka qabatee deema akka daa'ima jaalataa turtan hundi keessan irraa eegalee
Isin sabaa hima soona doktorii sin jaalata hunda keessanuu sabaa hima arrabuma dhiisa waan badaan barreessinaa. Ilillee. Kanuma. Tamale. Haala takkatti dhufee dhiifama ishee. Hadari sitti meeraan siingiliin anaa inni dabiliidha yukunoo kamalee jedha jinnii jedha. Uta, na uta. Amma hundi keessanuu asliirraa dhaabadhaa jechuun inni kiyyaa kan ganamaati. Kamalee booloo godha Kamalee. keessanuu. Kamalee Oye. anaaf si wal beennama wal hin beennu kana qofa naa himi. Waliin beenu jedhin qabu. Jedhi homaan fidu. Wallahi jedhi. Simbee wayii nanarra dhagayi namuu barake amu. Mini amata. Ajattu ka baqqaanan ba'a. Mee jedhi ni onnee kiyya qabbaneesse. Namuma mubaarak jedhamu akka yeroo jalqabaatiif dhaga jedhi onnee kiyya qabbaneesse qabu. Yeroo jaarsi kee feesbuukii irratti gatee deemu anumatiyyuu si jala deeme jechuudha. Qaluu koo abshir jedhee mana dhufee. Ani namuma mubaarak jedhamu iyyuu arra dhagaye jedhi ni onnee kiyya qabbaneesse qamale dafi. Akkasii afaan ajjeesa ka amma. Ilaa dhaggeeffadhaa Oromoo. Hin miidhamanii si akka hin miidhamne. Beetti kan jaalladhu. Hin fakkeessa sin jaalatu deem soba jedhin. Hin jedhin. Kamalee akkasii jaalladhuuf si jibbu argitee taatu mana dhufee si bashannansiisaa ture. Ilmaan kee baaldii sana hunda. Mana kee kaa? Mana kee wajjin ijaarratti. Qananiistu asli jedha bar feesbuukiin isin. Maal taateeti? Laa aslii jedhu arsii jedha. No, qamalee qananiistu asli jedha. Dhaqaa sarchi godha deema laala. Deema laala yoo Qanasiistuu mubaarakitti deebi'eeraati ergantanaa bahu. Ati yommuu feesbuukii irra quba qabda. hin deemu anaaf aakwalo deema sarchi godha laala deema feesbuukii Ati maaliif akka jiru fudhanne garuu qamaleen yoo isiin qamalee qananiistu asli yoo hin jenne homaan beekon deema laala. waa tokko si himaan. Shimfatii taqabbalat mucaa ergati gattee deemtee anatu bira ture. Gaafadhuun. Gaafadhu. Lamaan ni nyaam. Atamma lama keessaa tokko filadhu doktor. Hadariitti qabaleetti filadhu. Filadhu atumti. Kalas. Lamaanuu filadheera. Maal jechuudha lama? Hadarii argitee? Hadarii argitee? Argitee la? Maa jechuudha anuun kaa maal gootatan biraa? Miyaa no qoy. Intina no maal maqaan si miyaa moo Efraataa no Efraataa maal gootaasti? Jirti kunoo Efraataa. Dhaggeeffadhu. Listen. Baay'ee qabaayyuu. Efraataan hin jirtu waan rabbi na baate deemte. Jirti. Argee Hin kee. jirtu mi'a jira. Efraataa dhaggeeffadhu kana qamalee koo dubbinis ergasiitii miti. Efraataan kan saatii kunoo miyaan kan saatii. Mi'a jira malee Efraataan. Miyaan kan saatii. Hadariin kan saatii. Seentayyu.